waliigala qarshii kuma meeqa barbaachisa jettanii hedduun keessa gaafachaa turtan. Akkana wantichi akkaataa inni itti hojjetamu guddina barrii yookaan ammoo saayizii mana keessanii irratti hundaa'a. Isin eegalee kaareedhaan yeroo asabamu akkaataa inni itti hundaa'u barri laameraan kun darajaa qaba. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa qaba. Tokkoffaan isaa turkii kan ta'edha jechuudha. Namoonni hedduun yeroo hunda kan shawwadamanu barri kana walii wallaalanii kan tokkoffaa, lammaffaa hojjechiifatantu jira. Kana yoo hojjechiifatan gatiin isaa xiqqoosii isa tokkoffaarra gadi bu'aadha jechuudha. Garuu barriin isaa yeroo umurii hin dheeratu hin zaaga bakka booddee ofitti gaabuu ta'a jechuudha. Isa tokkoffaa isaa yoo meeqaan hojjechiifannaa yoo jettan ammoo fakkeenyaaf dheerinni barrii oleensaa meetira 3 ta'uu qaba. Fireenchi doorii inni jedhamu jechuudha. Oleensaa yoo akkam ta'e meetira 3 darbuu hin qabu jechuudha. Meetira 3 fi garaan isaa meetira 2.5 kan ta'e ulee kaamsaa jedhama jechuudha. Garaan isaa meetira 2.5 yoo ta'e fireenchi dooriin kana barbaachisaa. Barrii qalloo akkasii jechuudha. Barrii maggibiyaa yookaan kan fireenchi dooriitti aantu dheerinni meetira 3 ta'uu qaba. Sababni isaas isa fireenchi doorii sanaan tokko ta'uu qaba jechuudha. Garaan isaa ammoo meetira 1.20 meetira 1 hanga 10 darbuu hin qabu jechuudha. Yookaan ammoo meetira 1 ta'uu qaba jechuudha. Itti aansee ammoo maskootii barbaachisaa. Maskootii 2 barrii biroo fireenchi doorii barrii magbiyaa waliigala barrii 4 ta'a jechuudha. 5 barrii biroo wajjin 5 ta'a jechuudha. 5 kun waliigala qarshii kuma meeqa yoo jettan akkaataa inni hojjetamu akka safaraatiin isinitti himaa jiran. Safara akkuma isiniin jedhe oleensaa meetira 3 garaansaa meetira 2.5 maskootiin oleensaa meetira 2 garaan isaa ammoo meetira 1.20 yookaan 30 ta'uu qaba jechuudha. Kun saayizii ittiin hojjetamu irra hedduu kanaa ol yoo darbeen fokkisa jechuudha. Waliigala isaa qarshii kuma meeqa ka jedhu ammoo qarshii kuma 78 haga kuma 80ti. Kiu jechuun ammagaa mastaawotii isaa waliin immoo kun hundi jechuun keessa isin oolu. No, mastaawotii maleedha. Barri sibiila qofitee hojjechiifachuuf aanna fi kootiif annaqee kaalkuleetar goosisee baasisee hisaaba kana of jajachuu barbaadetanii akkasii kabajamtoota daawwattoota kiyya. Walumaa galatti egaa kan isin barbaachisu maskootii 2 yoo ta'e fakkeenyaaf mana akka Ameerikaan moodii yookaan ammoo Ellis yoo ta'e maskootii 2 kan manyitaa tokkootiif kan saaloonii akkasumas barrii ol galaa barrii fireenchi doorii kan jedhamu kana jechuudha. Gosa guddaa kana kuni haga qarshii kuma 80 isin gaafata. Mastaawotii isaa malee. Mastaawotii isaa immoo ganaa kophaatti itti hojjechiifattu jechuudha. Isin galee barriin biroo isaa argaa jirtan kana diizaayinii akkasiitiin hojjetama. Normaaluma jechuudha. Fireenchi dooriin immoo diizaayinii isin barbaaddaniin hojjetama. Faa godhame jechuudha. Garuu sibiila tokkoffaa ta'uu qaba. Sibiila onni isin hubachuu qabdan sibiila tokkoffaa yoo hin taane qarshii laphee keessa waa yookaan immoo kaatanii waa hin taane yoo hojjechiifattanii booddeen gaabbitu hin zaaga yeroo hin taane keessa tabalaasha'uu danda'a jechuudha. Kanaaf sibiila tokkoffaadhaan hojjechiifachuutu isinirraa eegama jechuudha. Qarshii ilaaluu dhiiftanii jechuudha. Isin galee kabajamtoota daawwattoota kiyya. Eshi sibiila lammaffaa fi tokkoffaan ammoo qarshii hagamiin wal caalaa yoo jettan ammoo fakkeenyaaf inni kun gara 80 isiniin jedheen jira isaan isaa 80 haa ta'u inni sun ammoo 65 dhaquu danda'a yoo gadi gatiin isaa sanarra gadi waan ta'eef haga qarshii 65 ta'uu danda'a. Garaagarummaan isaa tokkoffaa fi lammaffaa gidduu jiru haga qarshii 15 ta'a jechuudha. Qarshii 15,000 jecha ammoo yoo kaatanii sibiila lammaffaa yookaan sadaffaa hojjechiifattan wanti kun waan al tokkicha hojjetamudha waan ta'eef booddee isin jala tabalaashaa yookaan ammoo isin jala akka tokko ta'a waan ta'eef kanaaf tokkoffaa nuuf hojjechiisii jedha. An odeeffannoo akkasii wantan isiniif kennuuf isin fayyada. Kabajamtoota daawwattoota kiyya ijoollee keenya biyya alaa jirtan odeeffannoo isiniif dabarsu kun sirriitti isin fayyada jedheetii yaada. Yoo itti fayyadamtan informationii argachuutu isinirraa eegama jechuudha. Waan tokko gochuun dura akkuma namoonni dura isiniif himaa ture waan tokko godhuuf yeroo kaatan yookaan ammoo itti qophooftan qarshii hagam akka isin barbaachisu beekuun isinirra jiraata. Akkasumas informationii akkasii qabaachuutu isinirra jiraata. Yoo fakkeenyaaf maatiin keessan sobee qarshii irratti dabalee isinitti hima tahe isin ammoo yookaan nama ollaarraa information fudhachuu dandeessu yookaan ammoo nama akka koo kana social media irratti odeeffannoo akkasii isiniif dabarsu yoo hordoftanii baay'ee gaariidha. Maaliif hin nyaatamtanu jechuudha. Namni isin gowwoomsuu hin danda'u jechuudha. Akkasii kabajamtoota daawwattoota kiyya viidiyoo kanarraa barnoota guddaa fudhattu jedheetii yaada. Gaaffii biraa yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu.
gabaabumatti gaa mana keessaniif barri zabanaawi yookaan barri yeroo ammaa kana uummanni hojjechiifataa jiru barri laameeraa sibiilaa akkasitti hojjechiifachuuf namoonni barbaadan heloon jedha ani walii isin quunnamsiisaa jiraan jechuudha. Gatiin isaas isuma kana garuu astaayitii isiniif godhama. Manni tokko kan barbaachisu akkuma jalqaba isiniin jedhe maskootii 2 barri birootii fi barri magbiyaa barri French door jedhamu kana yookaan ammoo maskootiin bibbicuun jiraachuu dandeessi. Walumaa galatti gaa 85 ta'uu sin danda'a wal caala. Era deemtanii ilaaluu qabdu. Maaliif tokko miti waan ta'eef yeroo bakki tokko ammaan 80 siin jedhe tokko immoo 75 jechuu danda'a. Tokko immoo yookaan 85 jechuu danda'a. Maaliif wal caala jechuudha. Kanaaf maal godhamuu qaba irra deemamee jechuudha. Kamtu gatiin isaa gadi bu'aa jedhamee ilaalamee kennatamuutu gaariidha jechuudha. Ani lama irra deemeetiin ilaalaa jira. Bakka 2-3 gaafadheen jira. Hundayyuu madaalaan jira jechuudha. Kamtu gatiin isaa wayyaa qaba kan jedhu irratti ilaalamee murteeffatamee booddee tokkotti kennatama jechuudha. Akkasi kabajamtoota daawwattoota kiyya. Viidiyoo kanarraa sirriitti akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Gaaffii baay'ee qabaattan na gaafachuu dandeessu. Egaa sagantaan har'aa asumatti goolabaa viidiyoo gaggabaabsitanii kan isiniif dhiyeessu jechuudha. Sagantaa itti aanutti waan biraa qabaadhee kan hin dhufu ta'a. Hunda keessanuu isin jaalladha. Galatoomaa, laayik, sheer godhaa. Yeroo biraa walitti deebinaa. Yeroo gaarii isiniif ta'u.